Hayyee kabajamtoota hordoftoota YouTube channel keenyaa hundi keessanuu baay'ee nagaan dhuftanii YouTube channel keenya subscribe godhaa, like godhaa. Qophii har'aa qophii ajaa'ibaa tokko isinii qabadhee dhufee jira. Hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jennaa. Qophiin har'aa inni si dhiyeesse gosoota dubartootaa ati jaalachuu qabdu. Jaalattee jirtu hiriyaan kee jaalate beektaa gosa akkamiitiin isheen gosoota dubartii keessaa kan jalqaba irratti ilaallu fashionist girl isheen tumaan of mul'isuudhaaf dhamaati. Fashionist girl jechuun of mul'isuudhaaf dizaayinii uffata garaagaraa yeruma san jijjiiru kophee haaraa dhufnaa yeruma san jijjiiru waan dibatan yeruma san waan dibatan ta'ee waan shittoo garaagaraa isheen tun yaanni ishee siif osoo hin taane faashinii irratti kan hundaa'e malee jaalalaaf dhimma tokko hin qabu. Isheen tun faashinist girl kanaaf dhimma jaalalaa dhimma itti siin qabdu. Isheen waa'ee addunyaa irratti maal faashinii haaraa maal dhufe maal dibatama maal uffatama modelistii addunyaa irra jirtu maal hojjette maal dibatte maal uffatte maal godhatte malee dhimma jaalalaaf dhimma siin qabdu. Gosa dubartii keessaa tun fashionist girl jedhamti. Kanaaf ati ishee akkanaa kana jaalattee jirta jaalachuuf deemta of ilaali. Gosoota dubartii keessaa kan lammaffaarra keenyu feminist girlish kan jedhamtu jirti. Isheen tun girlishiin tun dizaayinii uffata duraanii titola kan ammaa osoo hin ta'in dizaayinii uffata durii kan qaama ishee mul'isu. Isheen tun yeroo baay'ee bunarra shaayii fa'a jaalatti. Girlishiin tun kan biraa immoo bishaan daakuu jaalatti, ofitti amanamummaa qabdi. Kanaaf isheen tun girlishiin tun ishaan jalqabaa sanirra faashinist irra wayyaadha. Kanaaf isheen tun ofitti amanamummaas ni qabdi, bunarras shaayii ni jaalatti, dizaayinii uffata duraanii jaalatti, kan qaama ishee mul'isu jaalatti. Garuu isheen tun maal jedhamti? Girlish. Gosoota dhiiraa osoo hin ta'in gosoota dubartootaa kan sadaffaa irratti argamtu adventurous girl kan jedhamtu. Isheen tun sadarkaa sadaffaa irra kan keenye amalli isheen qabdu hiriyoota dhiira baay'isti. Dhiiroo amala dhiiraa qabdi isheen bakka yeroo baay'ee amala dhiiraa qabdi isheen tun. Adventurous girl tun dhiira wajji ooltii, dhiira wajji taphachaa ooltii, bakka dhiirri ooltii. Waa'ee uffataa dhimma ittiin qabdu, waa'ee waa dibachuu dhimma ittiin qabdu, waanuma salphaan si bohaarsuu dandeessi, si bashannansiisuu dandeessi. Waa'een dizaayinii uffataadhaa waan dhimma isheetii miti. Isheen tun adventurous girl jedhamti. Kan sadarkaa afuraffaarra keenya ammoo gosoota dubartii keessaa naayiboro graas greeners kan jedhamtudha. Isheen tun ammoo waa hedduu wal madaalchisti, jireenyatti hin quuftu, hinaaffaa baay'isti, si caqacaqi jechuun waan hin taane si gaafatti, waan hin dandeenye naaffiti jetti, waan hin dandeenye kana godhi jetti. Jireenyatti hin quuftu isheen tuni, jireenyatti hin quuftu gonkumaa. Naayiboro graas greeners kan jedhamtu tuni amala ishee si wallaalchisa. Ol gadi oliin gadi jetti, gadiin immoo ole jetti. Kanaaf waan ati fiduu dandeenye si gaafatti, si rakkisti. Isheen tun gosa dubartii sadarkaa afuraffaarra keenyadha. Play girl kan jedhamtu sadarkaa shanaffaarra kan keenya. Isheen tun ajaa'ibaadha. Isheen tun sammuu ishee kan guutame, barnootaan kan guutame, yaadan kan guutame, waan hundaan madaalchistee kan beektu, kan sin ciqqine, jireenya boruutuuf kan fageessitee ilaaltu, bareedina isheetti kan hin boonne, qabeenya isheetti kan hin boonne, kan jireenya waliin guyyaa guyyaan dabarsitu irratti keessa gadi buutee kan laaltu malee waa'ee qabeenyatti, waa'ee miidhaginatti kan dhimma hin qabne, jaalalaa fi jireenya guyyaa guyyaatti waliin dabarsutti kan gammadduudha.
isheen tun play girl ishee akkana kana jaalattu hiriyaa keettiin namni akkanaa yoo argame ittiin wal barsiisuunis baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf gosoota dubartii shanan kana keessaa play girl kun baay'ee nama amaramtuudha. Kanaaf play girl jireenya ilma namaa keessatti baay'ee barbaachisa. Ishee tana filadhaa. Jireenya boruutiif har'aatiifis kan madaaltii beektuudha.